Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Zinqii Production arraan tan ammoo qophii biraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkasuma ammoo YouTube Zinqii Production jedhu subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama imaama masjiidaa fi barsiisaa amantii Islaamaa Sheek Abduu Yaasin ajjeesuun shakke Muhammad Shakuur Abbabaa barbaadaa jiraachuu ibse. Shakkamaan dhuunfaa kun akka harka kennuu poolisiin Finfinnee akeekkachiiseera. Bakki shakkamaan kun jiru kan beeku yoo jiraate yeroo kennuun akka tumsu poolisiin dhaamsa dabarseera. Ajjeechaa Sheek Abduu Yaasin gadda itti dhagame kan ibse poolisiin magaalaa Finfinnee fi maatii fi hordoftoota amantii Islaamaa hundaaf jajjabina hawweera. Shakkamaan kun akka to'annoo seeraa jala ooluuf garee hordoffii qorannoo fi hundeessaa hojii cimsee itti fufuu ibseera poolisiin. Dureen amantii Islaamaa kun nama manni jireenyi isaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo ta'e kan harki isaanii guddisaa turaniin ajjeefamuu shakkee poolisiin. Nama yakkaan shakkame dhoksuu ta'e akka miliquu tumsuu gaafatamummaa seeraa kan nama saaxilu ta'uu kan hime poolisiin uummanni nama kana dabarsee kennuun olaantummaa seeraa utubuu akka qabu dhaameera. Gumiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa imaama masjiida Badirii fi barsiisaa amantii Islaamaa Sheek Abdii Yaasin akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 27 bara 2016 rasaasa namoota ammaaf eenyummaa isaanii hin beekamne itti dhukaafamee ajjeefamuu ibsee ture. Masjida magaalaa Finfinnee ta'a magaalaa Addis Katamaa Askoo Addis Safara keessatti argamu kanatti imaama kan ta'e Sheek Abduu Yaasin salaata ishaa'ii salaachisanii osoo gara mana isaaniitti galaa jiran ajjeefamuu ibse. Kun pirezidaantiin gumii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa koraa waldaa olmaa'ota idil addunyaa Qatar Dahaatti geggeeffamaa jiru irraa osoo jiran taatee kana dhaga'uutiin akka rifatanii fi gadda guddoo akka itti dhagame ibsan. Sheek Hajji Ibrahim Tufaa lubbuu nama guddaa biyyaaf bu'aa buusanii haala suukaneessaa ta'een tasa dhabuutiin onnee isaanii cabuu ibsanii maatii fi jaalattoonni isaanii fi uummanni musliimaa hundi akka jajjabaatu dhaaman. Bulchiinsi kutaa magaalaa isaanii fi poolisiin namoota Sheek Abduu Yaasin irratti ajjeechaa suukaneessaa raawwate adeemsa seeraatiin dhiyeessuu fi tarkaanfii barsiisaa akka irratti fudhatu gaafataniiru. Waa'ee Sheek Abduu Yaasinii fi akkaataa ajjeechaa isaanii gabaabinaan yoo ibsu Ustaaz Ahmadiin Jabal barsiisaan amantii mirga hawaasa musliimaaf quuqamanii dubbachuun kan beekaman Ustaaz Ahmadiin Jabal waa'ee ajjeechaa imaama kanaa fi seenaa isaanii kan iyyaafatan Facebook isaanii irratti barreessaniiru. Isaan keessaa akkas jedhaniitiin sheekni kun sheekota biyya Suudiitiin beekaman kanneen akka Sheek Usmaa'ii biratti qara'aniiru. Sheek sagalee kiilolee Quraana qara'uun addunyaa irratti beekamu Sheek Suudiisii ammoo tajriida qaraasaniiru jedhu Ustaaz Ahmadiin. Erga biyyatti deebi'anii namoota hedduu qaraasuun yookiin barsiisuudhaan tajaajilaa turani. Amma naannoo Askoo masjiida Badiritti katiiba ta'uun isaaniitiin dura masjiida Aqsaa naannoo Afincoo Barri jedhamutti barnoota Islaamaa barsiisaa turu jedhu Ustaaz Ahmadiin Jabal. Galgala kitaaba isaanii qabatanii mucaa isaaniif daabboo bitanii gara manaa deebi'aa osoo jiran wayitaa dugda isaanii irraa rasaasni rukutamu nama qaroo dhabeessa tokko harka qabanii geggeessaa turan jechuun barreessaan Ustaaz Ahmadiin. Akkuma yeroo hundaa salaata ishaa'ii xumuranii wayitaa masjiidaa ba'an namticha qaroo dhabeessa balbala dhaabbatee waaqa yookiin rigaa gurguru gara mana isaaniitti geggeessuuf harka isaanii qabanii mucaa isaanii kophaa mana jiruuf ammoo daabboo bitanii otoo imalanii yeroo karaa qaxxaamuranii gahan
dhukaasa duubaan itti dhukaafameen namtichi qaroo dhabeessi qabanii bira kitaaba isaanii qabatanii kufanii. Yeroo namtichi of wallaalee waliin kufe kan jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal yeroo isaan irratti dhukaafamu sanatti ibsaan dhaamee akka turee fi erga kufanii booda akka ifaan deebee dhufe namoota naannoo sanirraa odeeffanneerra jedhan. Yeroo kanatti garuu wanti qalbii namaa cabsu sheekni kun liqitu irraa ture. Yeroo liqii isaanii manguddootaan kennameefis yeroon muraasni qofti akka hafee fi akka hedduu cinqamanii turan namticha qaroo dhabeessa kanaaf himaa turanii jechuun kan nama kanarraa odeeffate barreessanii. Kanaaf mana isaanii gurguruuf akka yaadaa jiran himaa turanii. Jama'aan masgiida Badiris manichi gurguramuu isaaniitiin dura akka galiin sassaabamu guyyaa dilbataa beellamanii turanii garuu guyyaa san ga'uu hin dandeenye. Haati manaa Sheek Abduu Yaasin lubbuun kan hin jirre ta'uu fi yeroo ammaa liqii irratti hafe kaffaluun hawaasni musliimaa qaawwa kana akka duuchuuf gaafataniiru jechuun Ustaaz Ahmaddiin Jabal ergaa dabarsan. Gabanumaa nutis gama keenyaan namni nama kana bakka inni jiru beektanii fi akkasuma ammootu tasas arguu dandeettan shakkamaa kana eeruu kennuu akka dandeettan ergaa dabarsina. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production